Biyyoota Biraazilii fi Indoneeziyaa qoricha sammuu namaa adoochuu kookeenii liqimsanii dabarsuuf yaalan buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleetti to'ataman. Shakkamtoonni to'ataman kunneen qindoomina qaamolee nageenyaan wal ta'uun innaa ta'u, shakkamtoonni sakattaa gama iskiriiniin godhameen to'atamanii qorannoon irratti gaggeeffamaa jiraachuun himameera. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaatti Daayirektarii Koominikeeshinii Jeelaan Abdii dhimma kanarratti BBCdhaaf yaada kennaniin akkamiin shakkamtoonni kunneen akka to'ataman ni himu. Wanni quba qabnu lammiilee Indoneeziyaatii fi Biraaziiltu gara Itoophiyaa yommuu dhufan baala sammuu namaa hadoochuu kana kookeeyin kan jedhamu kana liqimsanii garaa keessatti gara Itoophiyaatti dhufan jechuudha. Poolisiin sakatta'umsa adeemsiseen lammii Biraaziil kataate kanarratti kookeeyinii kiniiniitiin qophaa'ee 5 harkatti qabattee deemti. Kun immoo yoo safartuu kiiloogiraama 2 fi 9 duwwaa kiiloogiraama ta'a jechuudha. Kana qabattee deemti jechuudha. Gara biraatiin immoo kaagaraa keessatti liqimsite haga yeroo oduun sun dalagametti 7 garaa isiitii baheera jechuudha. Ka Indoneeziyaan sun illee kan liqimseen alatti shaanxaa keessatti hodhatee kan ittiin deemu kiiloogiraama 6 fi 7 duwwaa ka ta'e kiiloogiraama kana qabatee deema jechuudha. Kunis poolisiin kanaan to'annoo jala oolchee eega to'annoo jala oolchee booda qorachaa jiran jechuudha. Dhimma isaa kana yakka isaa kana qorachaa jiran jechuudha. Jara lamaanuu. Namoonni kun gara magaalaa Finfinneetti fidaa jiranii moo gara biraatti darbaatee turanii? Amma qorannoon waan irra jiruufi gara Itoophiyaa baasanii gara biraa deeman moo Itoophiyaa keessatti fayyadamuuf immoo gurguruuf immoo ka jedhu wanni addaan bahee hin jiru. Yeroo baay'ee poolisiin keenya qabaa ture. Achitti liqimsanii akkanatti dhufu garuu X-rayidhaan yommuu ilaalamu wanni dhokatu hin jiru addatti baha jechuudha. Eega liqimsanii booda asitti dhufanii sa'aatii qabaa sa'aatii sanitti of keessaa baasanii haala saniin garaa bahee itti fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf amma xuuxuma maayyaa yookiin harma dubartii kan itti qabatan kana keessatti hodhanii deematanii garana fidanii yeroo waliin qabaman agartaa. Shaanxaa adda addaa keessatti kophee godhatan keessatti waan adda addaa keessatti qabatanii haala kanaan dhufu jechuudha. Garuu poolisii keenya jalaan baane. Maaliif gara biyya keenyaa seena jettu? Tokko to'annoon waan laafeef osoo hin taane ayyar mangadiin yeroo ammaa kana keessatti destineeshinii isaa bal'ifateera. Sanirraa ka'ees ta'uu danda'a. Ganaa riisarchiin garuu godhame wanni kanas hin jedhu hin jiru. Tokko san ta'uu danda'a. Karaa kanaan gara Awurooppaatis ta'ee gara Chaayinaatis gara adda addaa dabarsuu dandeenya jedhanii waan yaadaniif akkasaniillee garana dhufuu danda'a ta'a. Biyyoota wanni kun irraa gara Itoophiyaatti seenu kanneen wajjiidhaan walitti memorandum of understanding wayii uumanii akkasitti wajjiin to'achuutu namarra jira jechuudha. Adda ofii Itoophiyaan qofti adda waan kana to'achuu hin dandeettu. Poolisiin Federaalaa BBCtti akka himetti waggaa darbe qofaa qorichi sammuu namaa adoochuu kookeeniin kiiloogiraama 979 to'atamuu ibsan. Akkasumas qorichi sammuu namaa adoochuu gosti biraa kanaabisiin kiiloogiraama 917 bara darbe to'atameera. Fudhatamu taanaan akeektuu beela hundaatu mul'ataa jira. Afrikaatti ministeera UKtu BBCtti kana dubbate. Akeekkachiisa isaanii kana hooggantoonni biyyoota gaanfa Afrikaa kana ni qooddatu. Dhaabbileen namoomaa rakkoo namoomaa hamaa waraanaa fi ongeedhaan qaqqabaa jiru addunyaan fuula irraa garagalfateeraa jedhu. Gabaasaan keenya dippiloomaasii James Landel obbo Michel wajjiniin Itoophiyaa dhaquudhaan gabaasa kana nuuf ergeera. Waayilli koo Galanaa Balaay akkanaan isiniif dhiyeessa. We've come to Aida Hospital. Hospitaala Aidar magaalaa Maqalee keessatti argamu jirra. Hospitaala guddaa naannoo kanatti argamudha. Ijoolleen baay'ee as jiran hanqina nyaataa hamaa qabu. Lakkoofsi isaaniis akkaan dabalaa jira. Off the chart, literally. We met Sega. Saggaan shamarree ganna 23ti. Ilmi ishee immoo baatii 4. Erguma dhalatee qabee hanqina nyaata madaalawaan rakkataa jira. Maasiin maatii ishee oomisha waan hin laanneef lubbuu oolfachuuf kaampii baqataatti galan. Anything to survive. Even when I was pregnant, I was. Yeroon ulfa ture nyaata madaalawaa nyaachaan turre jetti. Aannan harmaas naaf bahaan turre. Daa'imni kan hanqina nyaataan rakkatus kanaafi mana nyaata gahaa hin qabun ture. Didn't have enough to eat at home. The government says almost 16 million. Mootummaan namoonni miliyoona 16 hanqina nyaataaf saaxilamaniiru kanneen keessaa walakkaa kataan deeggarsa nyaataa tattamaa barbaadu jedha. Kana jechuun hanqina nyaataa qabu qofa osoo hin taane beelaa jiru jechuudha. That means many are not just hungry, they're starving.
We've come to Agule, a little town high up in the... Aguleetti argamne magaalaa xiqqoo Maqaleerraa fageenya kiiloomeetira muraasaan lafa ol ka'aa irratti argamtudha. Ammas ijoollee fi haadholii argaa jirra. Ijoollee harka isaaniitti waraqaa xiqqoo ittiin maranii foon hangam akka irratti hafe madaalu. Narsoota yoo dubbiste lakkoofsi kuni dabalaa akka jiru sitti himu. is left on the child's. And if you talk to the nurses here, they say the numbers are going up. We've come here with... Afrikaatti Ministeera UK Andrew Mitchell waliin dhufne. There is clearly a risk of famine. Balaan beelaa akka jiru ifadha. Amma yoo tarkaanfii hin fudhanne akeektuuwwan balaa beelaa hamaa ta'anitu jiru. Amma beelli jiraa yoo jette lakkin jedha. Kana dhaabsisuuf garuu humna qabna. I say no, and we have the power to stop it. Mr Mitchell's promising a further 100... Obbo Mitchell haadholii fi daa'imman miliyoona 3 tajaajila fayyaa fooyya'aa akka argataniif UK'n deeggarsa paawundi miliyoona 100 akka kennitu waadaa seenaniiru. 3 million mothers and babies. Aid charities are cautious about using... Dhaaboti deeggarsaa beelli jira jechuu irratti of eeggatu. Gariin haalli amma jiru ulaagaaleen muraasni beela jechisiisan akka jiran himu. Pirezidantiin naannichaa garuu shakkii hin qabani. But the regional president has no doubts. Well, my name is Getachew Radda. I'm head of... Maqaan koo Getachew Raddaa jedhama. Pirezidantii yeroo naannoo Tigraayidha. The one thing I know is that... Waan ani beeku tokko namoonni kumaatamaan lakkaa'aman kan of sooruu danda'an nyaata argachaa waan hin jirreef beelaan du'aaf harka kennaa jiru. Balaa beelaa waan beelatti adeemaa jiru inni jedhamu. Anaaf haasaa ayyoonni fayyadamanidha. Famine for me is purely academic. What all sides agree is the international community should be doing more. Immi hundi irratti walii galan hawaasni idil-addunyaa waan kana caalu gochuu danda'a. Waggaa darbe UN fi US hanna midhaaniin wal qabatee baatii muraasaaf deeggarsa namoomaa addaan kutanii turan. Addunyaan ammoo qalbii gara lola bahaa gidduu galaa fi Yukireenitti dachaasee ture. Komishiinarii Komishinii To'annoo Yaaddoo Balaa Itoophiyaa Shifarraaw Taklamaariyaam Itoophiyaan saaxilamtuu jijjiirama qilleensaatti jedhu. There is a drought, no famine. The government is responding very seriously. Hongeen jira, beelli garuu hin jiru. Mootummaan itti dhimmuun deebii kennaa jira. Ta'us qaamonni isaan ilaallatu hundi gahee isaanii akka baatan waamicha dhiyeessina. In the long run, what many Ethiopians need... Yeroo dheeraa keessa lammiileen Itoophiyaa baay'ee mala ittiin of deeggaran barbaadu. Ta'us yeroo gabaabaa keessatti baay'een deeggarsa nyaataa barbaadu. Wiirtuu raabsaa deeggarsa nyaataa sagantaa nyaataa addunyaa Maqalee jirutti argamna. Nyaatni kennamu qamadii kiloogiraama 15, ataraaf baaqelaa kiloogiraama 1.5 fi zayita liitira walakkaa qaruuraa isaaniitti buufamuuf argatu. Hubadhaa egaa kuni nama tokkoof kan ji'a tokkoof kennamudha. Hamma isaan barbaachisu keessaa isa xiqqoodha jechuudha. Those rations are per person per month. Sirni barreeffamaa haaraa afaan Oromoodhaaf kalaqamuun himame kuullee afaan Oromoo miidiyaalee hawaasaa irratti bana ijoo dubbii ta'eera. Kuulleen kalaqa qubeelee haaraa kan qubee laatinii amma afaan Oromoo itti fayyadamaa jiru bakka bu'uu danda'a jedhame kun falmii fi deeggarsa gamaa gamanaatu irratti dhiyaachaa jira. Dhimma kanarratti Inistituutii Qorannoo fi Qorannoo Oromootti Daayireektara olaanaa akka ta'an obbo Dirribaa Tarrafaa yaada isaanii gaafanneerra. Obbo Dirribaan akka dhaabbataatti otoo hin taane dhuunfaadhaan yaada isaanii nuuf kennan. Anis akka sooshaal miidiyaa irraa kanan arge. Dursinee wanti beeknus hin jiru. Qaamni kana dhiyeessee waan beeksisee tokkollee hin jiru. Akkuma nama dhuunfaanis akkuma namni biroos argaa turee fi namni biroos yaada kana keekaa ture. Anis sooshaal miidiyaa irratti bal'inaan waan kana ilaalaan ture, argaan ture. Waan akkasii kun dhugaa dubbachuudhaaf nu birattis ta'ee mootummaa naannoo Oromiyaa biratti fudhatama tokkollee waan qabu natti hin fakkaatu. Waa'ee qubee afaan Oromoo kan murteessu uummata Oromoo jechaadha. Uummata Oromoo miliyoona 60 miliyoona 70 namni dhuunfaa tokko qorannoo akkasiin gaggeesse jedhee dhaabbata guddaa ta'e immoo dhaabbata Oromooti kan jedhamu yuunivarsiitii keessa dhaqee waan Oromoo kana gattikkeessee waan Oromoon akaakilee fi abaabileessaatiin itti qabsaa ture, itti wareegamaa ture, waggaa meeqaaf dhalootatti guddisaa ture. Qubee ofiisaa bucatee afaan Oromootiin hojii hojjechaa ture waggaa hedduudhaaf. Namni dhuunfaa tokko akkanumatti lafaa ka'ee qoradhee anis bakka si bu'eera jechuun danda'u jechaadha. Waan akkasiis fudhataman qabu jechaadha. 1983 as jijjiiramaa dhufee as mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo ce'umsaas waa'ee afaan Oromoo maaliin akka barreeffamuu qabu uummata Oromoo bakka bu'ee caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsee jira jechaadha. Keessaayyuu heerri mootummaa
naannoo Oromiyaa bara 1987 tumamee jiru kana sirriitti lafa kaa'ee jira jechaadha. Waa'ee qubee afaan Oromoo. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa afaan Oromoo akka ta'e kan ittiin barreeffamus immoo qubee afaan Oromootiin jedhee lafa kaa'ee jira jechaadha. Kana eenyumtuu cabsuu hin danda'u. Eenyumtuu jijjiiruu hin danda'u. Heeradha kun. Waggaa 30 darbe kanas kanaan hojjetamaa ture jechaadha. Uummata Oromoo baay'ee immoo akka mufachiise ni beekna. Tarkaanfiin seeraa barbaachise immoo qaamni dhimmi ilaaluun fudhata jechaadha. Kana qaamni abbummaan dhimmi isaa ilaalu. Ka'umsa kalaqa kanaatiif jedhamanii kanneen kaafaman keessaayyuu jechoota dheeratan qubee gabaabaadhaan barreessuudhaaf qubee dachaa jabeessuu fi rakkachuufaa kaanis ni jiru. Rakkooleen kun akka rakkootti ilaalamee beekaa sin biratti. Uummanni Oromoo rakkoodha hin jenne obboleessoo. Namni amma rakkoodha qorannoodha jedhee dhiyeesse kun xiinqoo kan barate miti. Saayinsii afaaniin baranne namicha nan beekanis. Namichi kan barate fookilooridhaaf ooladha kan barate. Namni otoo qoratee illee waan kana jijjiiruu kan danda'u sagaleen tokko dheerateef gabaabbatee fi fiduu danda'a. Barreeffamaaf mijataa miti. Namni hodhee fi hoddee galumsarraa kontekestiirraa hiika barata. Oromoon kana rakkadde hin jenne. Ergaa olii dabarsa ittiin dubbata. Jabbiin aannan hodhee yoo jedhee fi namni huccuu hodhee yoo jedhee Oromoon akka taasoo qabaachaa isuma hodhee fi hoddee eenyumaafuu gala nama Oromoo ta'e tokkoofuun galaachaadha. Namni hiika rakkadde jedhee kanatti hin jiru jechaadha. Tokko kun rakkoo miti jechaadha. Rakkoodha jedhee kan qoratee dhiyeessees hin jiru. Afaanuma laatiniitii qubee maalii kan jedhu kuni afaan kan addunyaa kanarratti kan itti fayyadamu biyyoota hedduudha. Biyyoota 188 isaa olidha jechaadha. Addunyaan rakkadde yoom jedheen Oromoon rakkadde yoom jedheen afaan kun afaan Oromootiif mijataa miti eenyu jedheen namni kana qoratu illee otoo ta'e immoo hayyuutiin kookaate jechaadha. Namoonni immoo waan sun yaada sun uumeedha kan jedhamu immoo nama biyya alaa jiru sun illee ogummaa akkasii nama qabu miti odeeffannoo hani qabuuni waan kan akkasii kun fudhataman qabu uummata Oromoo biratti jecha ajandaa ta'uu hin danda'u baasee. Haala idileen taaneen qubeen haaraa jedhame kun barsiifamaallee jira jedhama. Barnoonni kun manneen barnootaa idilee keessatti galuusaa immoo nuti mirkaneeffanne waa'ee kanaa quba qabdu. Afaan Oromoosuma kanaan dura ittiin barachaa jiruun kennamaa jira. Kana ni beeku kanadha. Kana ni beeku waa tokkollee wanti ta'een jiru Oromiyaa keessa jechaadha. Waan akkasii qabatamaan waan an beeku hin jiru. Ani kun jetteedhuma nagaa jira sooshaal miidiyaa irratti waanuma namni argu kanaan argaa jira. Otoo kana beekee biiroon barnootaa tarkaanfii fudhata waan kana isin ibsaa jechaadha. Qubeen ittiin baratan jira. Kitaabni qophaa'ee jira. Barataan kana barachuun beekan naannoo Oromiyaatti jechaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannaa guddaa kennee dhimma afaan Oromootiif, seenaa Oromootiif, aadaa Oromootiif, aartii Oromootiif hojii hojjechaa jira. Kuni cimina guddaadha jennee kaasuu dandeenya. Jechoota haaraa afaan Oromootti madaqsuu isammoo giddugala tokkorraa sirriitti hawaasa biratti akka beekamu gochuu irratti kanarratti yaada gabaabaa yoo kaaftan. Waaltinni afaanii sentirii tokkorraa deemuu qaba. Kanammoo hojii guddaas hojjechaa turre kitaabota hedduus itti barreessineerra. Afaan Oromoo sadarkaa waaltina isaa sadarkaa gaarii bareedaarra jira. Amma sirumayyuu afaan Oromoo eessaa ka'ee teessa ga'e yoo jennee madaalle waan gaariitu hojjetame dhugaadha. Isa jabeessuu, isa cimsuu, fuulduratti deemuu, hanqina jiru kaawwaa jiru, fuutee guutaa deemuu. Kuni hojiin hojjetame hojii salphaa miti. Isa kana jajjabeessaa fuulduratti deema dhalootatti ijaara deemuudha malee waan hojjetame gadi keessuun sirriin. Kalaqni kuullee kun kan Master Hassan Abdulqaadir Haymooti. Master Hassan gosa ispoortii taekwoondoodhaan nama beekamanidha. Dhimmi kalaqaa qubee isaanii kun dubbii ijoo ta'uudhaan wal qabate yaada miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaatti qoodaniin kuulleen afaan Oromoo amata 19 har'aan yaada kana lafa kaa'ee jedhan. Waggaa 16 duras yuunivarsiitiilee Dirredhawaa fi Haramayaatti qorannoo kana dhiyeesseen ture jedhan. Ka'umsi kalaqa isaas qubee afaan Oromoo amma jiru katabuu irratti hanqinoota jiran ta'uu fakkeenyota akka qubee dachaa fi hudhaarra jiran kaasuudhaan ibsee jira.